nagaan kiyya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Nagaa kottaan suuraan ergaa gabaabduman isin dhageessisuu barbaade. Sababiin isaa kanaan dura wanta dubbachaa ture irraa jiruutti hiikamee namni keenya tokko tokko wanta darbee yaadatu taatee ta'ee darbee har'a gaafa miidiyaan addunyaa balballoonsa jedhanii akka waan haaraattitu balballaa. Garuu maan inni guddaanii kan Oromoo keessumaa uummata lixa Oromiyaa irra jiru irratti waraana mataa isaanii ijaaratanii abaa'oo seeseen akkamitti ilmaan Oromoo duguugaa akka turan keessumaa konyaan Kanaadaa marii geggeeffatanii irra jalqaba. Marroo fa'aa waan nu fayyadan hin qabanii nuti waraana mataa keenyaa qabna faqqadaa gargaara jechuudhaan kora geggeeffatan irratti murtoo kana dabarfatanii kallattiidhaan faqqadaa gargaaruudhaaf yeroo murteessanii warra koree konyaa konyee maaloo jedhanii walitti qabatan irratti walgahii kana geggeeffatanii murtoo kanaan itti seenan harree isa lixu kallattiidhaan afaan faqqadaa irraa dhageessu eenyu hooggan akka isaa kennu hoogganni abaa'oo akka isaaf kennaa jiru isaan irraa ajaja furanna jedhee yeroo inni dubbate dubbii maasaa beekanii hojii yeroo inni interviyuu godhe sagalee isa kanaan dura meeqa isin dhageessineera arras yaadannoodhaaf irra deebiseen isin dhageessuu barbaada sababiin isaa maaliif warri kaleessa faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo bololii aangootiif warri dhamaan warri dhiigalmaan Oromoo irra deemanii biyya galuu baran dhaqanii jiila jechuudhaan qe'ee Oromoo keessa naanna'uu warri baran araada teessumaa warri qaban araada ambaasaaddarummaa yookaan taayitaaraaf warri bololi'an warri sun arras sana dura dhaabbachuuf dhiigalmaan Oromoo akkasumaan dhangalaasaa ba'an. Waraana wal dura dhaabu waa'ee waraana wal dura dhaabu miti ijoollee faqqadaa daaraa ta'aa ture yeroo wabootti baatu garuu uummata nagaa faannoo wajjin ta'uudhaan meeshaa irraa hiikee akkamitti akka itti taphachiisaa ture dhugaan uummata Wallagga Baatii fi Horra Guduruu Wallaggaa addunyaan irrallee bira geera jechaadha dhugaa sana. Isin gaa warri diina Oromoo kunuunsaa turtan warri maqaa konyaa konyeetiin faqqadaatti birrii ergaa turtanii harree isa lixxu boolla maalii keessa lixxu. Maqaan keessan tokko tokkoon jira ka balleessuun dandeessanii viidiyoo sana beekadha. Viidiyoo maqaan namoota baay'ee dha'ee jira. Warri qellem Wallaggaa keessatti Wallagga Lixaa keessatti ijaartanii qunnamaa turtan shanee gumiin dooktoroonni maaloon maqaa isaanii irra isin dhageessisa kallattiidhaan. Achuma miseensa waraana fakkeenyaaf qellem Wallagga Lixaa naannoo Gimbiitiif Qondaalaa irratti kan hoogganaa ta'ee jaarmiyaa 11tti keessaa kutanii baasanii waraana bilisummaa Oromoo dura akka dhaabbatu godhanii warri caasaa warri shanee gumii sabaa maaloo ofiin jedhan dooktoroonni biyya bakkee eenyu akkamitti quunnamee jara kana waraana wal dura dhaabaa warri ture warri wal nyaachisaa ture eenyu akka ta'e arras irra deebiin isin dhageessisa maaliif warri kaleessa faqqadaanii goota keenya maaloo keenya jedhanii kilabaa hawaasin utuu sun hafiin feesbuukiin utuu hafiin iddoo garaagaraa irratti miidiyaa hawaasaa kamirratti dhimma ba'uudhaan uummata Oromoo burjaachisaa turan caasaa keenyaan maaloo keenyaan jedhanii uummata Oromoo irratti geessaa turan harree isa lixu boolla maalii keessa lixu jalqaba warra isaan garee mafaqqadaati qellem Wallagga Lixaa irratti eenyutu isa quunnamaa ture isumarraa dhageessu suuraa mucichaa jira ibsaa girmaa jedhama miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ture baasanii gareen abaawaa seesee buraayeffaan waraana keessaa baasanii yeroo isaan maallaqa itti erganii quunnamaa turan qaruuxeen jala buutee tokko lamaan haasofsiisaa turte arra sagalee isaan isin dhageessisa suuraa mucichaa jira eenyu warri isa quunnamaa ture dooktoroota eenyu fa'i cubbuu irraan keenyu isiniin jedheera ragaa wajjin qabnu bira sagalee isaa namichi gaafanni eenyu akka isa quunnamaa ture daaspooraa kana keessaa jechaadha. Kunoo dhaggeeffadhaa. Mucaan kun Ibsaa Girmaa jedhama. Wallagga biraarra geessuufis immoo dubbachuun rakkoo ta'een naan dubbannee Dooktar Daggafaan yeroo darbe na quunnamaa turanii kallattii madeessan sanarra jiru Dooktarii Yohaannisis akkasuma na quunnamaa turanii Useen Waarayyoo illee na quunnamaa ture wanta jiru itti himaan ture. Wanti jiru jechaan isinitti himuun hin jabaatti yoo barreeffamaan isinitti himan irra wayyoofti amma yoo xinnaate nu gara nama jaarmiyaa 11 kan citee jiru. Ilaalaagaa irra deebiseen isin dhageessisa maal jedhaa jaarmiyaa 11 kutan waraana bilisummaa Oromoo keessaa kutanii shaneen gumii sabaa dooktoroonni maqaa dha'e kun warri biyya Awurooppaa fi Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa keessa jiraatan kun kallattiidhaan quunnamanii maallaqa itti erganiitu jaarmiyaa 11 kutan miseensa waraana bilisummaa Oromoo warra ture kana kutanii shiftoota godhanii jechaadha. Warra uummata saamu warra uummata dararu mootummaa wajjin hojjetu abaawwan seeseen gaafa jennu ragaa akkasii ofirkaa qabnaa jechaadha. Waboo fakkaatanii nama dararuu nama saamu wabootu kana godhee jedhe akka uummati hadheeffatuuf. Maaliif mootummaan waraanuma isaatii daabee kaa'ee yaalii dadhabe timilkaa'uu dadhabe. Jarri kun karaa birootiin dhufaniitu mootummaadhaaf hojii hojjetu jechaadha. Maaliin kun akkasitti keessaa kutanii eenyu warri quunname quba qabaadhu yaa Oromoo kaadhaa viidiyoo kana. Kanaan duras waraabeen narratti gubsiisan beekadhu. Kana waan hin baase duwwaadha feesbuukii koo.
dhaggeeffadha mucichi kunooti suuraansa. Aannan gabbisaarra geessuuf immoo dubbachuun rakkoo ta'een naan dubbannee Dooktar Daggafaan yeroo darbe naquunnawaa turanii kallattii maleesan sanarra jiru Dooktarii Yohaannisis akkasuma naquunnawaa turanii Useen Waarayyoo illee naquunnawaa ture wanta jiru itti maan ture. Wanti jiru jechaan isinitti muun hin jabaatti yoo barreeffamaan isinitti man irra wayyoofti amma yoo xinnaate nu gara nama jaarmiyaa 11 kan citee jiru. Qoba qabaadhu gaa Oromoo namoonni miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessaa ijoolleetti maallaqa karaa biroo erguun doktoroonni shanii gumii sabaa keessa jiran hundi isaanii maqaa isaanii ni dheera muraasa jechaadha inni kun. Faqqadaanis eenyu akka isa gargaaraa jiru eenyurraa ajaja akka fudhatu kan inni dubbatee jira. Viidiyoo isa tokko isiniin fidan maxxansa isa maqaa namootaas biyya bakkee kan Kanaadaaf Ameerikaa kan isaan dhihee isiniin maxxansa amma garuu ajaja eenyurraa fudhattaa jedhamee gaaffii gaafatamee fi kallattiidhaan gaafa ni deebisee jira. Irraa jedha namni tokko namni qeerroo Mustafaa Aman jedhamu faqqadaan ajaja eenyurraa fudhataa siin jedhe. Gaggabaabsinee deebisne malee gaaffii baay'achuu danda'a kana deebisne. Baay'ee gaariidha. Ajaja kan fudhachaa jiru dhaaba keenya dhaaba qabna baay'ee wayi. Dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo. Hajji duree qabna. Hooggantoonni keenya jajjaboon qondaaltonni jajjaboon hajji duree keenya dabalatee hidhaa keessa jiru kana quba qabaata. Barra deebii dhaggeeffadhu yaa Oromoo. Eenyurraa ajaja fudhattaa gaaffii gaafatameef kallattiidhaan dhaaba keenyarraa fudhanna hooggana keenyarraa fudhanna hoogganni keenyadhaa jiraatayyuu caasaalee keenya biyya bakkee jiran maqaa isaanii baay'ee dheera namoota gara 4-5 jechaadha. Har'a eessa jiru jarri kun? Yeroo sana isinitti Oromootti maattate Oromoon hin dhageenyarraa gaafa miidiyaan Washington Postitu maxxansee isa jedhee Oromoo namarraa dhiichisu kana waggaa 2 dura isinitti maatte turre. Diraamaa akkamitti milishaa ijaaranii akkamitti Oromoo akka ittiin dararan jechaadha. Kallattiidhaan ajaja dhaabarraa fudhanna. Caasaalee biyya keessaa biyya bakkee nu qunnamu. Warroota biyya bakkeedhaa gorsa nuu kennan ajaja nuu kennan kan akka Gaashuu Lammeessaa fa'aa maqaa jara tokko lamaan lafa kaayaraa jechaadha. Argitee yaa Oromoo? Akkamitti uummata Oromoo akka hin bilisoomne kan goran eenyu akka ta'e eenyummaa jara maqaa jaraa isinii hima jiraachaadha namichi. Ajaja eenyurraa fudhate har'a gaajara kun eessa jiru? Boolla keessa lixu moo samii keessa ol balali'u? Dhiigni ilmaan Oromoo dhiigni qulqullootaa dukkanattis utuu namni arguus utuu namni hin arginis godha. Kaameraan waaqaa kaameraan rabbii sa'a 24 isinirra jira warra hama gootan warra sharrii qaraatan warra ganamaa galgala summii bololiyaan gootiif jecha dhalli Oromoo lafarraa duguugamu waan tokko isinitti fakkaanne dhiigara deemtanii galuu bartan jiilaan jiileedhaan Oromoo joonje sabaatan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasistanii as teessanii keessumaa biyya bakkee keessa teessanii warri diraamaa akkasii hojjettan guyyaan isin murtoof dhiyaattanis fagoo miti. Dhaggeeffadhaa irra deebiin isin dhageessisa. Eenyurraa ajaja fudhatannaan dhaaba keenyarraa fudhanna dhaabaa warraa. Jedha namni tokko namni qeerroo Mustafaa Aman jedhamu faqqadaan ajaja eenyurraa fudhataa siin jedhe. Gaggabaabsinee deebisne malee gaaffii baay'achuu danda'a kana deebisne. Baay'ee gaariidha. Ajaja kan fudhachaa jiru dhaaba keenya dhaaba qabna baay'ee wayi. Dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo. Hajji duree qabna. Ayyee dhaaba isaarraa fudhataa duree isaarraa fudhataa kun ragaa afaan isaarraa dhageessanidha. Ragaa wajjin Oromootti maa turre kanaan duras beekaadha amma maaliif irra deebi'amee waa'een namicha saabii miidiyaan addunyaa balballoomsee fi akka keessumaatti nama dhageenye miti. Eenyu tokkummaan namoota kana tokkoon isaanii eenyummaa jira kana wajjin isinitti maa turre obbiraa qabna sagalee isaa viidiyoo isaa jechaadha taatee ta'e. Kanaaf warri dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisan warra bololii aangoo qaban ta'uusaa akkasuma keessumaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatu guddinaafuu fa'aa akkamitti waraana bilisummaa Oromoo dhuunfachuu akka qaban warri seesee qondaalonni seesee taaksii foorsii keessa warri fottoqee ba'ee jiru suni akkamitti akka dhaaluudhaaf akka deeman yeroo isaan mari'atan isin dhageessaa ture sagalee isaaniif suuraa isaanii walitti himee jechaadha. Wanti dhokatu hin jiru maal baran beektu durii bara teekinooloojiin hin jirre waan barbaadan godhanii lubbuu meeqa balleessanii wanti dhaga'amu tokko hin jiru. Qesseema kana tasbaa jecha nama nagaa fakkaatanii waa meeqa balleessanii borootti. Har'a teekinooloojiidhaan wanti meeqa qaruuxeen meeqa jala deemtee
isa jalaa bara siyaanaa dhuufanii dhussuun iyyuu baay'ee ulfaata beekadhu. An nama nagarra jechuu wayyaa namni nagarra jechuu mannaa jedhama. Qaroominni teekinooloojii sadarkaan irra ga'e wallaalu isaaniitu eenyummaa isaanii cubbuu isaanii kanaan dura fakkeenyummaamaaf keessaa rabbi saaxilaatti jira kanaa jecha. Kanaaf Oromoon beekadhaa. Warroota gumii sabaa jiran dooktaroota eenyu akka ta'an maqaa isaanii isinii kaa'ameera. Maqaa isaanii isinitti meera. Bor irra deebi'een fidee dhufa. Warra Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jiraatan immoo warri kallattiidhaan ajaja kennuuf. Gaashuu lammeessa isaa Awurooppaa Awustiraaliyaa jiru dabalatee jecha. Tokkoffaa irratti isa. Inni ajajaa waliigalaa isaaniiti wanta ta'eef isatu ajaja kenna isatu akka barbaade taasisa. Amaan filee wajjinis mana dhaa keessa diraamaa isaan bilbilaan hojjetanii maal gochuudhaaf akka deeman. Akkamitti akka isa gargaaraa jiran tokko lama yeroo isaan dubbatan jira. Sa'aatii dheeraadha wantichi beekadha. Keessaa kukkuteen Oromoo dhageessisaa ture. Har'as Oromoo quba qabaadhu. Diinni kee warra akkasiidha. Inni ka biraan kana kanumaan bira yoo kunnu dhimmi faqqadaa wajjin wal qabatu warra gumii sabaa gumii maalii jedhan diraamaa hojjetan murnoota baawwa seeseeti. Kan isa gargaaran kan uummata keenya Wallagga Bahaa fi keessumaa Wallagga Horroo Guduruu Wallagga keessatti dhiiga ilmaan Oromoo akka malee dhangalaasisanii faannoo qawwee irraa hiikanii faannootti gurguranii faannoo wajjin Oromootti kan taphachiise jara ta'uusaa Oromoon quba qabaadha sinumaan jechuumaaf isin yaadachiisuuf hin fide viidiyoon kun yeroo baay'eedha. Kanaaf jireenya irratti gubanii tura. Hagumaan kanas beekan. Kanuma danda'u. Dhugaasaa addunyaa jalaa dhossaniiru. Miidiyaa addunyaa jalaa dhossaniiru amma gubuu danda'u jala. Waa'ee faqqadaa isa saaxilame waa'ee faqqadaa maa saaxiltanii sagalee isa maa baastaniitu feesbuukii meeqan irratti gubaa turanii jechaadha. Feesbuukii yoo guban dhugaa gubuu hin danda'an. Feesbuukiin gubannaa feesbuukii banaa beekadha. Kanaaf inni kan biraan yeroo hundaa gaafa Oromoon jabaatu hayyoota Oromoo maaloo Oromoo jiranii maanguddoota Oromoo luboota Oromoo sheekota Oromoo jiranii gadi babba'u. Nama daasporaa keessatti keessumaa VOA'n bitamtee jirti jedhanii hawaasa biyya keessaa himataniiru jira ragaan isaa innis. VOA abiyyiitu bitee naannessaatti jira. Fakkeenyaaf Tigisti Gammee Madeen Gaddaa hayyoota Oromoo jettee interviiyuu taasisti jechaadha. Qondaalota PP walitti qabde. Keessa namni nagaan jiru jiraachuu danda'u. Garuu warra PP bakka bu'an akka waltajjii irratti isaanii yaada isaanii bilisa ta'anii ibsatan kan taasiste qeeseen dhalattee guddatte keessatti salaalee keessatti gaafa zuudhaan uummata nagaa lafarraa duguuganii balleessaa jiran guyyaa tokko irraa dubbattee hin beektu. Maaliif luugudduutetti kaa'amee jira ka? Luugamatetti kaa'amee jira ka? Waa'ee Oromoo miidhaa Oromoo dubbachuudhaaf namni qe'ee keessa dhalate gaafa gubatu kan hin dubbanne isa kan biraa ammaa dubbate jettee yaadda. Bu'uurri wanta tokko bar mana kee keessaa kaa'amu. Qe'ee kee keessa qe'ee dhalatee guddatte gandi kee gaafa biddaan gubatu tu argitu carraa ibsuu dandeessu tu qabdu waan biraa maaliif amma gaa burjaajii woboo jabaachaadha wanti ta'e wobootama waa'ee jira kanaa dhaga. Oromoon qalbii keessa rabbis ni banee baga gammaddanii. Hoogganni asirraa ajaja sii kenne tokko hin jiru. Hoogganni kee dirreerra jira. Oromiyaa bosona Oromiyaa keessa jira. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ta'e hoogganni kee. Keessummaan uummata Oromoo biyya bakkeedhaa simatu tokko hin jiru. Yoo barbaadde karaa Keenyaa miilaan galuu yoo barbaadde karaa Sudaan kibbaa miilaan galuu dandeessa malee akka kaleessa dheengaddaa dhiiga ilmaan Oromoo irra deemanii qondaala baluu galee qondaalta baluu galtee hayyuu baluu dhufee maaloo baluu dhufeedhaan wanti diimaan si afame finyoo ililii mormatti dirattu hin jiru. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalee waraana bilisummaa Oromooti kan kabaje sanaan simatamu dirree irratti jaalli meeqa isa biraa wareegame Oromoof Oromiyaadhaaf aarsaa guddaa kaffalaatti jiru. Eenyu kan deemu tokko hin jiru. Asii hayyoota Oromoo maaloo Oromoodhani jarri kun warra siinsi gurgurateedha. Harcaatota 2018 arra bifa jijjiirratee maqaa jijjiirratee maallaa mari'atta. Eessa turan meeyaa Oromoo? Jeessa dhiya fuuldura eessa turan? Amma waraanni waan hafuura kutaa jiruuf waan waboon hafuura kutaa jiruu fi qalbii hawaasichaa hatuuraaf itti yaadameeti beekaa pilaanii baafatanii. Akkamitti qalbii Oromoo cabsina? Akkamitti yaada waraana kanaa bittinneessineetu gara keenyatti deebinee uummata kana burjaajessinaa malee eessa turani gaafa gujiin dhumaa ture gaafa shawaa lixaa kan akka malee dirooniin tumamaa ture eessa turan hayyoonni kun hayyoota warra ofiin jedhanii har'a diraamaa miidiyaa irratti hojjetan. Maan qalbii Oromoo cabsuudhaaf gaafa barbaadan akkasitti wal guuraniitu ergamtoonni PP fi fakkeessitoonni danuu gadi ba'anii miidiyaa irraan ajandaa dhala Oromootii kennu jechaadha. Nuyi ajandaa fuunee haasofna. Ajandaa jaraa kun argite. Ta'ee jirameetti yaadameetu gaafa qabsoon Oromoo jabaachaa deemu diinni tokkoffaan warra hayyoota ofiin jettu warra abbootii amantii ofiin jettu. Warra sheekota paasteroota kaabinoota jaarsoliitu diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Gaafa Oromoon jabaatu qabsoon Oromoo jabaatu duwwaa gadi ba'u. Gaafa Oromoon tumamu gaafa Oromoon miccitee itti akka faachaatti diinettiin sirbitu xistiin baan jedhan. Har'a waboo jabaachaa jira. Ganaa waan baay'ee eeggadhu.
shebboon keessa baatee afaan Amaaraatti maal jetti kaleessa xeebdi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yataattaq waayilochi humna hidhate wayii jettiin Oromoon Natsaannat Gimbaar jechuu sodaatte ka maaliif maadheen taaksii foorsii keessa achi keessatti diraamaa guddaa shebboo irratti dhimma ba'aniitu duula guddaa waboo irratti hoogganaa irratti geggeessaa ture wanta ta'eef amma maqaa sana dha'ullee saalfatan yeroo nafxanyaan amma amantee Oromoon Natsaannat Gimbaar Iyyaas Farraa maaloo jettee yeroo seen afaan isaaniitiin illee akkasitti Oromoon Natsaannat Gimbaar jettee waamtu iseen kun yataattaq waayilochi shiftoota ka shiftoota jettee waamu seeti yataattaq waayilochi jette utuunni maqaa qabu maqaa miidiyaan xiqqeessiteef hin xiqqeessitu miidiyaan guddisteef hin guddistu dhiigaan dagaagaatti jira dhiiguma saatu lafee masaatu xaawoo ta'ee fi waraanni bilisummaa Oromoo gaanfa Afrikaa irratti ol ba'ee mul'achaa jira Oromoo Oromiyaa yeroo gabaabaatti bilisoomsa duula miidiyaatiin geggeessite duula karaa hayyootaatiin jettee Oromoo burjaajessiteef qabsoo bilisummaa Oromoo sharfee cabdu namni boodatti deebisu tokko hin jiru akka kaleessa namni bakkeedha sidha eeggate tokko hin jiru uummati biyya keessa jiru inni qabsoo irra jiru waraana isaa hooggana isaa achumarraa eeggata qeesaarra asii warruma miidiyaa irra joonjessita dhalootuma miidiyaa irratti wal ijaarte gandaan maadhee amantii goosaa wal ijaarte achuma wal joonjessita malee abadan Oromiyaa keessa geessite wanta ti gootu tokko hin jiru Oromiyaa irratti wanta ti fiddu tokko hin jiru bara biltsiginnaan miidiyaa Oromoo maqaaf miidiyaa Oromoo Ameerikaatti jedhamu afaan Oromoo illee dhaalte irratti dhufte ajandaa Oromoo gara dabarsuudhaaf qabsoo Oromoo sadarkaan irra ga'e dubbachuu manna miidhama uummata Oromoo dubbachuu manna asii dhufteetu ijoollee PP fidanii waltajjii kennanii fi Oromoo ajandaa kennu jechaadha abadan kuteera barrisa miidiyaa waa butuun Jawaar irratti goolabame kana quba qabaadhu OMN itti gargaaramee miti kan inni burjaajessee dhaqee qaagoree gurgurattee keessaa galee ciise hin jiru abadan lamanan suufan jette jaartiin qullubbii attee jedhani waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e anamma durii jette eeleen mana keessa gubattee jedhani manatu gubannaan eeleen isin gubattee eeleen durumayyuu gubattuudha miti seen akkuma duriitti jirti waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e akkuma isaa duriitti jira fakkeessitoonni bololiyaan goof deemtu namaaf faayidaaf waraana gosa meeqa jira jedhe marroon waraanonni kunis calaltee dhaggeeffadhu afaanuma isaarra waraana bifa afurtu jiran jenne kunoo isas isin dhageessisa dhaggeeffadhu. Afurtu jira jaalati ya waraana loltuu bilisummaa marro waraana gosa marro waraana gosa meeqatu jira meeshaa uummata Oromootiif ibsi dhaggeeffadha yaa Oromoo. Gosa afurtu jira jaalati ya waraana gosa afurtu jira jaalati ya waraana loltuu bilisummaa waraana nyaataa waraana wallaalaa waraana immoo fedhii dhuunfaa isaa qofan keessatti guuttatu dammaqiinsa qabu du'a hin seene wallaalummaa fi karaa nyaataa sanarraan tarkaanfatee fedhii dhuunfaa ofii guuttatu wanni qabu irratti harka tokko sana qofaa. Dhaggeeffadha irra deebi'aati waraanota bifa afurtu jira marroo marraa dhagaa. Gosa afurtu jira jaalati ya waraana loltuu bilisummaa waraana nyaataa waraana wallaalaa waraana immoo fedhii dhuunfaa isaa qofan keessatti guuttatu dammaqiinsa qabu du'a hin seene wallaalummaa fi karaa nyaataa sanarraan tarkaanfatee fedhii dhuunfaa ofii guuttatu wanni qabsoo irra jirtu harka tokko sana qofaa. Waraana gosa afurtu jira waraana bilisummaa Oromoo keessaa calalii waraanni bilisummaa Oromoo geggeesseen warroota sadii sana daaraa godhe inni bilisummaaf walabummaaf waraana nyaaphaa waraana wallaalaa waraana faayidaadhaaf qabsaa'u du'uun barbaanne warra nama saaman jechaadha jara kanaaf waraana bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiif qabsooftu harka tokkittii sana inni jedhe jara kana cara warra bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiif qabsaan harka tokkittii sana warri sadii sun inni tokko kan nyaaphaati inni tokko wallaalaa waan beeku inni tokko immoo faayidaadhaaf qabsaa jechaadha ajjeesee nama saameetu nama ijoolleetti ergee birrii abbaa qabeenyaarraa birrii saamuudhaan birrii amma ergaa jiree nama ugguruudhaan warra saaman kana jechuudha kan hundumaa calaleetu arra isin bilisummaa walabummaa Oromiyaatiif qabsooftu ol baatee dagaagaatti jirtu golee Oromiyaa hundumaa keessa jabaadha Oromoo ati see calaltuu isee taliila see dhuguuraaf deemta bilisummaa walabummaa Oromiyaa maqaa yootaatiin maqaa maaliitiin warri si burjaajessuuf qophaa'an kun yeroodhaaf jabaadhaa waraana keessan bira dhaabbadhaa karaa isa caasaa san kaataniin isaan gargaara warri faqqadaa gargaaraa turtan warra shororkeessaa gargaaraa turtan yeroo gabaabaatti isin immoo murtootti dhiyaachuuf jirtu biyya jirtan keessatti ragaa kana immoo nu addunyaadhaaf illee dhiyeessina dhiigilmaan Oromoo dhangala'ee nafu
seenaan si gaafata gaafa baa'oon nuuf jedhe arra gaafatamuuf jirtu isin biyya qaroome keessa ta'anii akka barbaadan shiftaa ijaaranii dhiiga ilmaan Oromoo wal nyaachisanii wal dhiiga dhangalaasisanii nagaan jiraachuun hin jiru kana booddee wanti isin gootan guyyaa guyyaatti warri isin quunnamtan guyyaa guyyaatti eenyumaa keessan saaxilu wanti ta'eef yeroon isin murtootti dhiyaattan fagoo miti jabaadhaa ilmaan Oromoo woboo bira dhaabbadhaa woboo wanti isin godhaa jirtan baay'ee nama gammachiisa jabaadhaa rabbi isin faana ta'u dhugaaraaf loltu waan ta'eef rabbi dhugaa sana isinii milkeessaa jabaadhaan isiniin jira injifannoo uummata Oromootiif guyyaa gaarii galgala gaarii bakka jirtan maratti nagaatti.